waan faayidaa uummata Oromoodhaaf dubbadheedhaaf kan mufatu mitiiti. Abbaan barbaade gara fedhe itti galagalu isa fudhadhu jedha yoo ta'e. Ani maa bara dhuguudhaan miti yookiin xabala gabareelii cuwwaa fudhachuudhaan miti kan amma kanatti makame. Uummata kanaaf qabsoofna jenne erga dhaabbanneeti. We have to protect the interest of these people. Sanaaf hojjechuudha. Nu kana goone immoo lakkin ta'u kan nuun jedhe meeqa kan nurratti qabsaa'u kan nu waliin qabsaa'u bakkee kan jiru miti bar kan nu keessa jiru iyyuu asu meeqatu nurratti daba hojjetaa jira meeqatu hojii keenya nu jalaa balleessaa jira kana qabsoo keenyaan kileer godhuun nurra jira kileer godhuun nurra jira dhaabni kun dhaaba cimaa ummanni kun itti abdatu ammallee abdiin godhanne ummanni ammallee abdii kan itti godhatu mootummaa kana irratti kan abdii godhatu ta'uu danda'utu irra jira. Eenyuun ilaalu eenyuun deddeebisnee dubbannee jira uummata haa dhaggeeffannu uummata wajjiniin haa hojjennu waan uummanni barbaadu sana haa hojjennu waa biraa miti kun rokkee saayinsii bira haa uumnu dandeettii keenyaa ol dhimma ta'an jennee miti kana fedhii kan akkasiis hin qabnu nuti hawwii akkasii hin qabu waan uummanni barbaadu haa hojjennu uummataaf jennee sadarkaa kamittuu haa ta'u eessattuu haa ta'u waan fedhii faayidaa uummata kanaa irratti immoo qabsoofnee fi eegsisu. Eenyuun nu gaafate koortii kamitti dhiyaanne waa'ee faayidaa addaa Finfinnee waggaa 25 jalaa cufne irratti uggurree kan keenya eenyuun nu gaafate? Eenyuun nu gaafate? Eenyuu keenya fuulduratti dhaqee bahee deebi'uu qaba jedhee kan falme eenyu? Eegsisuu danda'utu nurra jira hojjechuu qaba. OPDO du'aan addawaawiidhaafis faayidaan qaba. Laamishooftuun OPDO biyya kanaaf faayidaan qaba. Biyya kanaafis yoo ta'e OPDO cimaadha. Namni akkasitti hin cime dhaabni kun cimuuf deema ta'a jedhee akka tireetitti ilaalu soo jiraatti dogongoraadha. Dhaabni kun yoo cime mootummaan naannoo Oromiyaa yoo cimedha. Yuunitiin biyya kanaa biyyi kunis kan isheen cimuu dandeessu. Baruu qaba inni kaanis. Waan intarastii uummata kanaaf wannoo biraan qabnu hojjechuudhaaf wannoo ibnuudhaaf inni kan hamaan ija hamaan nu laaluun qabu inni nu keessa jirus inni ala jirus abbaan barbaade immoo ija diimeffachuu miti dhiiga haa boora'u faayidaa uummata kanaaf nutu dura bu'ee qabsaa'uu qaba eegsisuu qaba. Kanaaf an hoggansa keenya cimsaa hoggansa keenya Yuunitii hoggansa keenya cimsaa tokkummaa hoggansa keenya cimsaa waan qabanneef immoo ciniinnanne hojjenne uummata kana agarsiisuu danda'utu nurra jiraata. Uummata kana nu wajjin ciniinfatee gubatee rakkate boquutti gadi qabate kana hamma tokko lapheessaa ciibsuu danda'utu nurra jiraata hojjenne yoo hojjenne immoo hin danda'a. Uummanni kun uummata nu hubatu dadhabee miti yoo itti dubbanne nu hubata. Qulqullummaadhaan dhugaadhaan amma isaan uummata keenya sa'aatii 3 odeessuun warraaqsa dimookiraasiimaatti waan qeesaa keessa jiru dhugaa jiru haqa jiru waan lapheessaa keessa jiru yoo itti dubbanne hin nu amana hin nu dhagaa hin arga hin beeka waan ta'eef yoo xinno waa hojjenneefis hin arga ragaa nuu ba'a. Kanaaf iyyuu silqaan dhaabni kun immoo kufee hin kufu isinitti lima. Qaba amma farkaati uummata gaachana cimaa qaba farka abbaan barbaade odeessa malee abbaan barbaade oduusaa daldalate waan jiraatu itti fakkaate daldalata malee uummanni kun dhaaba kana waliin jira miliyoona 4 mitiiti namni 400 hin gahu yoo hoogganuudhaaf dhugaadhaa laatu namni 400 abbaan barbaade gara barbaadetti tonnaa jira ajandaa biraan qabnu gachiitti kaffallee jira uummata kanaaf jennee. Itti dhukkubsannee itti dhamaanee jireenya keenya itti dhabnee jira abbaan barbaade nu harkatti balleessuu hin danda'u dhimma faayidaa uummata kana. Kanaafiyyuu an gamaaf gamana jennu kana keessaa baanee dhaabbanne uummata kana haa hoogganu uummata kana dhaaba kana mootummaa kana sana immoo kan hoogganu laphee amma uummanni nutti deebise kana xurii keenya of keessaati hattuu fi sobduu baaltituu. Gobaa nama jala galtee itti waa argachuudhaaf yaaddu kana
warra suusii hannaa qaban kana of keessaa baasu.